addunyaa guutuu hajilbiiffachiitti beekolee guutuu hajilbiiffachiitti lafa duudii hatoo'atti dhalli namaa ka harkaa bahuu dadhabe humna guddoo nama mootummaa waaqaa keessaa addee jalqabannitti uumame lafa jireenya ilmee namaatiif kennatan lafa badhaadhaa lafa jedhante keessaa humna guddoon akkasii achi keessaa baachi amala si keessaa inni tokkochi humna qaddi beekumsi waan gaarii godhee hin dandeenye beekumsi yaada waaqaatiin walta dhufee hin dandeenye kamiyyuu humna cubbuu jala jira waan ta'eef waaqa gammachiisuu hin danda'u jechi gabaabaa afaan dubbatan jirullee gabaabaa amaariffaallee gabaabaa afaan ingiliffaallee yoo dubbiin akka malee gabaabaa garuu humnisi addunyaa tana gubbaa goote immoo akka malee guddaa. Woyyuu Holistic Media. Yooyyaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa kennaa miidiyaa fuuraa miidiyaa guddaa miidiyaa waaqnuu kenne Woyyuu Holistic Media jedhamu warri daawwattanuu fi warri hordoftan hunda keessanuu bakka jirtanutti araaraa fi nageenyi gooftaa kenna Yesuus isiniif haa baay'atuuti. Ani obboleessa keessan hayyuu faarfataa Aanolee Jilooti. Guyyaadhaa kana dubbii waaqaa akka waliin qoodannuu fi waaqayyoon carraa waan naa kenneef isin dhagguu kiyyatti dubbii waaqaa tanaa isin qooduu kiyyatti carraa argachuu kiyya kanatti gammadii guddaan natti dhagatamee jira. Woyyuu Holistic Media. Hundi keessanuu yaadaaf qalbii teessan gara dubbii waaqaatti waliin deebifannee mee dubbii waaqayyoo kitaaba keenya kitaaba Woyyicha keessaa kitaaba seera uumamaa boqonnaa 4 fi lakkoofsa 4 hanga 16 yaada jirurra dhaabbannee barnoota dubbii waaqaa takka guyyaadhaa kana akka waliin qoodannuu fi carraa argadhee jira. Dubbii waaqaa tuni akkana dubbifanti kitaaba seera uumamaa boqonnaa 4 fi lakkoofsa 4 hanga 16 ga dubbifanneen duubatti kadhannee kaane yaada irratti waliin haasofnu isiniif kenna. Maqaa gooftaa Yesuusiitiin akkana dubbifama. Aabelilleen buruusota qara dhalatan keessaa qalee cooma isaanii ciincaa mootii waan maraatiif dhikeesse. Mootiin waan maraa Aabelii fi kennansa isaatitti gammade. Qaayeenii fi kennansa isaatitti ammoo hin gammanne. Maarree Qaayeeniin aaree boba'e mataa buuse. Yennaa san mootiin waan maraa Qaayeniin maafi aartee bobeette maafi mataa buutte waan dansaa adoo hujjee jiraatte fudhatama dhaggattaayyuu moti. Waaqayyo garuu Qaayeliin akka inni injifatuu qabu dursee akeekkachiisa kenneefii ture. Haa ta'uuti yeroo santi Qaayel yaada isaaf kenname waan hin hordofiniif cubbuu jalatti miidhama hamaan yeroo inni kufu dubbii waaqarraa kutaa dubbifanne kanarraa arganna. Kanaaf ilmeen namaa cubbuu jalatti kuftee yennaa isin argantu dhagarra. Wanni ilmeen namaa jalaa ka'uu dadhabde gaarri guddaa ilmee namaatiif sigigee ilmeen namaa jalaa ka'uu dadhabde dhagaan guddaa ilmee namaa gubbaa ta'e rakkoon guddoo ilmee namaa gubbaa ta'ette maan yennaa jettan humna cubbuuti. Cubbuudha ilmeen namaa beekumsa argattee jirti beekumsa argataa dhuttee jirti humna waraanaa baay'ee argataa dhuttee jirti ogeeyyii baay'ee oomishaa dhuttee jirti. Seenaa guddina tirannaa dhala namaa yeroo qo'anne baroota jaarrota gara jaarrotaatitti dhalooti beekumsa gugurdaa qaban baay'een dhufaa turanii jiranii haa ta'u malee ammoo eenyullee humna cubbuu jalaa bahuu hin dandeenye. Cubbuun humna guddoon yaadde ilmee namaa gubbaa yeroo siin teettu dhagarra. Humna guddoon cubbuun ilmee namaa gubbaa ta'eette. Humna guddoon cubbuu ilmee namaa qabatte tunini hagan geettu akkasiin ilmee namaa miite. Qaa'eli qofa miitee seenaa Qaa'eli callaa dubbifannee kadabarru adoontiin dhala namaa suutuma jennee yennaa laal gara maatii Nohiitti yennaa dhunne gara bara Nohiitti yennaa dhunne bara Abrahaamitti yennaa dhunne bara abbootii dhugeeffannaa Israa'elii bara Yisaaqi bara Yaaqoobi bara Musee bara abboota bara raaddotaa bara kakuu haaraa keessatti haga amma yeroo tanaatitti humna guddoon cubbuun addunyaa tanarratti yeroo si hojjetaa jirtu dhagarra.
Kanaaf cubbuun haala kanaan ilmee namaa humna guddoon qaddee ilmee namaa ammoo dandeettii fiitiin humna fiitiin beekumsa fiitiin baajata tuulatteen ogummaa horatteen barnoota qadduun humna cubbuu harkaa bahuu dadhabdee yennaa ilmee namaa cubbuu jala kuftuu ilaalla. Woyyuu Holistic Media. Amaloota cubbuu wanni jedhamu kun akkan jirti waan jedhamu eegi hiika cubbuu hagan eegalaalleen duubatti cubbuun akkami beekanti cubbuu wanni jedhamu kun isii attan jirti amalli isii ittiin beekantu maan fakkaata konseptii kitaaba qulqulluutiin kutaa amma dubbifame gubbaa dhaabanne walumaa galatti barsiisa kakuu moofaatiif haga barsiisa kakuu haariyaatitti amalli cubbuu itti iffante yookiin akka cubbuu ittiin diidotte maan fakkaata amalli isii maan fakkaata waan jedhamu qabxiilee muraasa isinii kaasuu barbaada. Tokkoffaa irratti waa'ee cubbuu yennaa laallu waa'ee cubbuu yennaa gatteenne yaada kitaaba qulqulluu yennaa ila gatiitiin yennaa ilaallu cubbuu akkasii humna guddoo qaddu dhagarra. Addunyaa guutuu hajilbiiffachiitte beekolee guutuu hajilbiiffachiitte lafa duudii hatoo'atte dhalli namaa ka harkaa bahuu dadhabe humna guddoo nama mootummaa waaqaa keessaa addee jalqabannitti uumame lafa jireenya ilmee namaatiif kennatan lafa badhaadhaa lafa jedhante eden gennete lafa jedhante keessaa humna guddoon akkasii achi keessaa baache akkasii ajandaa waaqaa keessaa ilmee namaa baache akkasiin fedhii waaqaa keessaa ilmee namaa baache akkasiin dallee waaqaa keessaa ilmee namaa baache humna guddoo qabaachuusin amala si keessaa inni tokkochi humna qaddi humna guddoo qaddi jechi cubbuu jedhamu jechi gabaabaa afaan dubbatan jirulleen gabaabaa afaanota dhibii afaan amaariffaallee yennaa dubbinye gabaabaa afaan ingiliffaallee yoo dubbinye akka malee gabaabaa garuu humni si addunyaa tana gubbaa goote immoo akka malee guddaa cubbuun humna guddoo if keessaa qaddi. Waraanni ilmeen namaa injifatuu dadhabe maal yennaa jettan cubbuudha. Waraanni guddaan ilmeen namaa dhooteef irraa deeffatuu dadhabde cubbuudha. Ilmeen namaa humna guddoon haqadde cubbuudha. Humni guddoo ilmeen namaa injifattee cubbuu isii jedhamtu tanaan. Cubbuun humna qaddu tanaani maan fagootee jirtu waan jedhamu qabxiilee muraasa yoo ammallee dabalee as jalatti yaada gaggabaabaa yennaa isinii kaase beekumsa ilmee namaa injifattee jirti. Hawaaraa Phaawulos ergaa Qorontoos irratti yennaa barreessu yennaa dubbatu isii jalqabaa boqaata jalqabaa gubbaatti ergaa Qorontoos jalqabaa boqaata tokko irratti yaada isaa yennaa dubbatu waaqi jedha beekumsa addunyaa tanaa gara gowwuutti hin deebinye jedha. Beekolee addunyaa tanaa beekus isaan qaban sun gowwuu hin teene jedha. Wanni hafuuraa isaanittiin cufanne jedha. Beekus gara gowwuu jalaa jijjiirame kun beekusa guddaa ta'ee adoo jiru haa ta'u malee beekumsi sunini cubbuu jalatti kufeera waan ta'eef waan gaarii godhuu hin dandeenye. Beekumsi waan gaarii godhee hin dandeenye. Beekumsi yaada waaqaatiin walta dhufee hin dandeenye. Kamiyyuu humna cubbuu jala jira waan ta'eef waaqa gammachiisuu hin danda'u. Woyyuu Holistic Media. Baroota gara barootaatti namooti beekumsa barbaadanu baay'ee. Barbaada beekumsa muki nuti yaanne jiru. Barbaada beekumsa wanni nuti hordonne qorannoon nuti goone hin jiru. Barbaada beekumsa yaanee diida kana ceenne. Beekumsi qabeenya guddaaf humna guddoo akka malee dhala namaatiif waan barbaachisu. Guyyaa guyyaatti wanna nama barbaachisu. Haa ta'u malee beekumsi kamiyyuu yoo humna cubbuu jalaa bahee yaada waaqaatiin wali argate malee cubbuun kabitamee fi beekumsi nutiin qanna jennu ka waaqaa waltanuu buusuuf gara du'aatti kan oofta. Kanaaf humna guddoo qaddu kanaan cubbuu humna qaddu kanaan beekumsa dhala namaa yeroo siin balleessitu dhagarra. Yeroo tokko tokko bakka namooti beekaa walta dacha'anitti dhaqee laaleera. Bakka namooti beekaa walta dacha'an yuunivarsiitii gugurdoo keessatti hayyoota gugurdoo walaqqatti namoota beekumsa gugurdaa qaban walaqqatti wanni yennaa seerri tumame cabu dhagarra. Adoo beekolee walta dachaatee jirtu yennaa cubbuun beekolee mooyattu dhagarra.
doktorota yennaa cubbuu mooyattu dhagarra. Namoota beekumsa gugurdaa qaban yennaa cubbuun jilbiiffachiitu dhagarra. Yennaa cubbuun ibidda uniisaa hin malle obaachuu dhagarra. Yennaa cubbuun koola nyaatisaa hin malle nyaachitu dhagarra. Yennaa cubbuun sirba sirbisaa hin malle sirbisiichu dhagarra. Yennaa cubbuu addee buliisaa hin malle bulchitu dhagarra. Yennaa cubbuun boo'ii keessa bulchitu dhagarra. Beekumsa adoo qabanu beekumsa isaan qabanu immoo cubbuu jalaa isaan baasuu waan hin danda'iniif. Bakka beekumsi jirutti cubbuun yeroo tokko tokko humna guddoon beekumsa irratti yennaasin dhiibbaa gugurdoo geessituun dhagarra. Inni kun baay'ee waan nama gaddisiisuu fi hagan geettu humni cubbuu namoota beekumsa qabanullee akka isaan isin irra baatee miitee fi ajandaa fi jala akkasiin galfatte waan qabatamaan mul'ataati. Cubbuu humna guddoo qabdu tanaani siyaasa biyyittii jeettee jirti. Siyaasa biyyittii, polotikaa biyyittii, jireenya biyyittii, bulchiinsa biyyittii miitee jirti. Yeroo baay'ee namooti waa'ee polotikaa hiikatti kennanu polotikaan yookiin siyaasi geemii goddu'u soba malee feekii malee waan dhugaatii moti jedhee namooti lafa kekkiyanulleen barreeffamoota tokko tokko akkasiin ibsanulleen hin jira. Akkaataa itti hiikametti ta'uu danda'a. Haa ta'u malee siyaasa jechuun polotikaa jechuun akkamitti wal bulfanna malee rakkoo mataa fi hin qabu ture. Akkamitti qabeenya bulfanna, akkamitti duudhaa biyyittii eenna, akkamitti karoora kenna isa waggaan karoorfannu, ka waggaa shanii karoorfannu, akkamitti addeen geenna, akkamitti biyya teenya misoomsina, akkamitti wal bulchina, attam bulla, akkamitti yennaa deenne gara jireenya caaluutti qaxxaamurra, akkamitti yennaa deenne xalaata injifanne, akkamitti yennaa deenne biyya teenya baafna, ajandaa jedhu malee siyaasa jechuun bu'uurarraa rakkoo waan qabu hin qabu. Haa ta'u malee cubbuu waan injifatteef siyaasi geemii duwwaa, tapha duwwaa, feekii dhugaan keessa hin jirtu ka jedhameef adeemsa achi keessatti hojjetamu cubbuu waan injifatteef maqaa bulchiinsaa, maqaa bulii balleessite malee bu'uurarraa rakkoo qabu qaba. Kanaaf cubbuun mootummoota, kanaaf cubbuun sirnoota bulchiinsaa, kanaaf cubbuun ideensa siyaasaa, kanaaf cubbuun dhugaa fi qabatama silaa biyyi takka gootu hundumaa seente waajiroota dhadhootte ogeeyyii itti dhadhootte namoota siyaasaa gugurdaa itti dhadhootte yennaa isaan waan karoorfatan gallakkisanii waan biraa yennaa isaan raawwatan dhagarra. Kun hagan geettu cubbuuni siyaasallee to'atu akkasiin dandeettu waan nuti dhaguu dandeenyu jechuudha. Hunni cubbuu kana qofaa moti. Hunni cubbuu wanni cubbuun gootu isa kana callaa moti. Hunna cubbuu tan cubbuun sababa hunna qabduuf dhiibbaa isii addunyaa tana gubbaa geessite qabxiilee muraasaatti ammallee itti funnee kalaallu taati. Woyyuu Holistic Media. Dhaggeeffattoota teenya guyyaadhaa barnoota haga ammaa isinii kenname keessa akkasiin itti eebbifamtanii fi barnoota barbaachisaa ta'e akkasitti argattaniirtan ani abdii guutuu qaba. Humnoota cubbuutiin dhiibbaalee gugurdoo addunyaa tana gubbatti geeffamte keessaa humni beekumsa hagam geettu akka miidhante, humni siyaasaa hagam geettu akka miidhante gabaasnee ilaallee jirra. Itti aansinee qabxii itti aantu irratti deebinee haga walta dhunnutti adduma jirtanutti dubbuma dhageettan tanaan Waaqa isin ulfeessu, dubbuma dhageettan tanaan Waaqa isin eebbisu. Anu bless keessan hayyuu faarfataa aanulee jedhuuti sagantaa itti aanu irratti deebinee haga walta dhunnutti adda jirtanutti araarri gooftaa isinii ta'u. Woyyuu Holistic Media.